جاسا ونيني خاب قدما فيني خام قدمناني في ABC ستروني بيغاجو وام فريويته نما توكو ورو مكرما قرار ولا ركي والفوليت والبهدلا ما وري بي سعودي والبادلا ولا شيخ ولا مچا ولا مالي ولا مچا ورسودي كفامدي هو ورسودي قول وقت إساني كان متو ويتمالي والله ورسودي كفامدي بكموندو يرتي وانتي كان نمني كرمت لفا قرار ولا ركتي والفوليت كن دوغا ول دررتكو نمني غرو هادا في ابانا كر ولا فيديو ولا دبن اللي خبجان الدبان يا خبجان الدباني والله بوام فوتو قاتنين تتاينا سابو جيما واني نقول راكيسا ولدسن دلتنا كم مرة يا أخي أنت الورجي إيه با يا بنت بني عايز جال بديل يلا راكيسا جرورجي ده جالسو سين دلقان سينا كنما وانو ما دم خناتو دم نرول تشيسو دم حتى تمت أما سيقالي عنيس نمفودو ديمو باتي سو شما مالي ورجي يمي والبيبي أي ورجي تي يوي وارسيني نتارا وقرار بشننا كارخنا بقى بشننا غفتا إيه سافي الدورجي غفتا نجرار كيرو لا انتو كنالكو ما شاء الله تداو مرة كايزين يتابع أنا بخاف كوش ندقي ورجي سألتون ada sin abba warraqa di mashallah qaranya taati nin hamatamtani jolle masri turtan araba jala fi wana daddati nu bartani masrin almost akuma biyalati ammo wan bira khabaru qabdan urji akkanuma ustanin tattaina biyanamatti wonni nama nyaachisu moya harakati kaysattu jaarsa diaspora tana boda gize biyala da itex khati sin furu diaspora sigale so moya harka wa baradda teknika nyaata wana dadda tigotan baradda ko tawri karma harka kullu de man Ethiopia abonu rade baba osi ha dembe Ethiopia yes foto ke certo wanda iya bayasi kau Gagargu. Gurgurga. Na Allah baik yale. Somalia. Oh iya, sikeli. Silka ba ko sabah wase. Dokter. Wara ala. Oh ala. Somalia indah hukumka. Ask yourself nigga. No, Somalia wallahi billahi tallahi. Abu bayasi. Asma qarna sana Ethiopia kam yalla no. Ethiopia game نقطة. الكيت والفرد دول دافكا. إتازي كانوا كستا كبليز إتازي. أفهم من شارع. والله Somalia. والله بلا تلاوة Abu. وريا. Listen. Do you speak English? إنا محمودي. عاد والله بايدي. ما إن عبد الرحمن وريا إن عبد الرحمن. أتنور أباس أحتنين ويمان كاسة وبستا عاد منك إيه رمضة. بوسا. إنا سوالتا إنكله. بيرسلا. إنا غير ماي. No. ويانا إثيوبيا كم. هو يدا إثيوبيا كوسيل جوجا. No. Usi this. Akesar Arabi. والله والصومالي. بس. نايادي. هني. This way. Usat Malala. Oh iya sih ke Ethiopia. وريا na Allah باكو قاچوي سيلكا با وسوريا ديكالا هاتي نور هاتي دبتيو وفتوني بيتابان ساندي خوتان قاقونو مان تايان تيكو بر والله سومالي دانو جوجو جرانيا غبانين فجاس لاي ودي نيما غور جلتل مو نيما لنا كبيزي داو جرتا गाइस تاب कॉपी लिंक की गोरामे अदेवजी मोरमान ना बनामे अदेवजी तो amma caaltu nadagaa caaltu ta'e eeg amma isin influencer jaamtan sigale influencer jechuun nama sigale tasnuu jechuun nama kannaa qabu social media irratti haasawni keessan dhagaytii qaba gurra nama hedduu bira ga'a dhaamsa shamarran keenyaa dhaamtan keessattuu warra biyya alaa heerumuudhaaf deeman yoo jiraatan nyaata akkaataa itti godhan baraaji mooyaa kaama yoo ta'a
harkaan waan harkaan tolchan kan harkarra siigalee tolfamu baradhaajin digirii haa ta'u diploomaa haa ta'u waa qabatanii waa baratanii haa dhufani irra guddaan isaanii harka qullaa parsantii 80% qullaa akkanumatti deemaan dhufu jiran warri maqaa isaaniitu afaan ingiliffaatiin barreessuu hin dandeenye afaan hin beekan wanta akka hin beekan gizee dhufan akka filmii keessa eeganii san sehan tanaan asitti mataan nu nyaadamu jira waa baranii haa dhufanii nyaata godhuu baranii haa dhufanii waa adda addaa baranii akka dhufan gorsaa isin shamarran isiniitu itti dhiyaataa shamarranii. Anchinu. Ati isaaniitti yaa heerume ittiin dhiisinii gorsu obboleeyyan ta'e. Jaalfadiiroo dhalaan zabana ammaa isaafuu mooyaa hin beeyne hin jirtu maaliif hooytee. Ammumatti hammaatte shamarran urjii wallaahi mooyaa ammumatti hammaatte shamarran ta'e. Durirra wayyaa shamarran. Akka kiyyatti waan feete googil gubbaa sarchoo gootees akka ol si ba'a. Zabana kanatti namni hundi akka keetii beekee googil sarchi godha taate amma afaan ingiliffaa yoo rabbi sii galche malee googil afaan oromoo sii fida urjii. Alhamdulillah rabbil alamin googil dura haati tiyya mana barumsaati anaaf waa hunda na barsiisteen fi qiyaaf alhamdulillah. Ka biyya teenya dhiisi gaamma biyya teenya wanni jiruuf wanni as jiru wal qaba. Waan feete xalabadhuuti innaa xaamii wajjin hin jiru xaamii afaanitti xaamii jechuun sanii wajjin. Urjii taa'aa sii qaanyeessa. Taa'aa urjii. Ani likitti keessa jiraachuu bira kutee keessan deddeema. Silaa ati biyya jiru qaama biyya Masrii dhuftee asii baratte. Kanaaf jiru waan wanni ati si baratu nyaata Arabaati. Nyaanni Arabaa alatti maal baratte? Nyaata Arabaati biyya alaa bar nyaata Itoophiyaati mikaasin nyaata. Nyaata biyya namaati. Nyaata amma nyaata Paakistaaniitii jira nyaata ajaa'ibaa. Nyaata Chaayinaatii jira nyaata ajaa'ibaa. Nyaata addunyaa ajaa'ibaatii jira. Hayi nyaanni keenya dhugatti amma nyaanni keenya nyaata biyya namaa bira gisee nyaata biyya namaa nyaata biyya Arabaat beeyna kaafe ka Itoophiyaa kan mana barsiisan san no dhugaa dubbachuuf amma haqa walii yoo himne nyaanni biyya teenya nyaata rabbii sunu nyaata taanaan ofitti afartu jirta nyaata taanaan ittiin guddatte ittiin guddadhe garuu gisee asit dhufee arkee bare nyaata biyya namaa dhugatti waajiruu qabnu turre waajiraachuun turre hayi nyaanni biyya teenya ittiin beekamaa yoo akkam guddate foonii bar waan biraa maaltu jira nyaanni beekamaan biyya teenyaa yaamame namni hundi itti walii gala rabbii siruu sosaa daadhiisa laafiso shuuro nyaanni keenya bareedaa ajaa'ibu xibsi sii galee amma fakkeenyaaf lukkuu faa jaalamma amaarri dooroowwan maqaasii bareedu bira amma mee maalsiitii mi'aawa maalsiitii bareeda dooroowwan akkasitti biyya feemasiisu. nyaata biyya namaa asis laa gartani billaa alaykum hay nuti nyaanni Itoophiyaa san keessa jiru xibsii jiituu xibsii goggoyduu amaariffaan godhu kanuma mee wanni biraa nyaanni kan qabi ruuzuma suugoo fi ruuza adii irra naqanii suugoo gubbasii naqan diiloo dhiisiree akkuma baadiyyaa deemtan biyyaa baateen argine biyya keessa waan jiru wayi maal ta'e agarree finfinnees dhayne maaltu jira mee haatee agarte kanneen harkinsa naayim finfinnee dheeyitu siree waa eessatti argite mee haati agartee ani harkinsa naayim yayyee maqaa tokko biyya teenya keessa wanni hundumaan nyaanni akka biyya keenya keessa xaama qabu bakka biratti xaamamuu qabu re kijiba mee naahimi caaltu nyaata ati biyya teenya agartee bareedaa feemasi kaniin ani harkin sun qooda sii kaaya piisa matatu jaajennu piisa biyya keenya garuu ni bareeda biyya keenya sunillee bismillahirrahmaan bargar qaanyii bargar biyya tanatti rakasha biyya teenya garuu 500 faadha nyaata biraatirra isaarra qaali garuu biyya tanatti nyaata habashaattu irra qaali bargarra wallahi biyya teenya labba hulee ni jira shummoon ni jira amma na dhagaye caaltu waan takkaan siima asis restorantiin habashaa ni jirti jee amma fakkeenyaaf bayyaayinatii habashaa asii yoo nyaachuu feeteefi bargar yoo nyaachuu feete gatiin ka bargar irra rakisha bargarummaan bareedaan biyya teenyatti ammoo bayyaayinatiin rakisha bargar jaanitu boosanii waan guggugaa tokko jidduu kaayanii fi 500-700 maali akkasuma wallahi amma nyaanni biyya keenya wanni biyya faranji guututti jira sanuuni mi'aa hedduu mi'aa rabbi gisee nyaata gara amma sasseene finfinnee keessa san godhuu ni beeytanii amma urjii rabbii isinuu sodaadha caaltu ni goota amma amma sasseene kan tamsaalee maali nyaata amma ati mandii ni goota urjii mandii mandii yaa
Hausanu mandi khakana kubawo jinyatu si wala. Furunaan gootee goggogaa har'a nu dura kaayuu deemta gaaba. Agan rakkoon bar waan nuti hinjiru nuti nuti uffatallal. Bar footoo isaa meebii ni as masaltan malee xaamii kan qabu booda namni simbeeni simadaalin yette duraan Oromoon bar waa hunda makmaksaan fixe lafa. Godhi garsiisi dalagii viidiyoo godhu guyyaa tokko usuma. Usiituma agartee ni qabdaame. Guyyaa irraa waan akkanaatiin godhuu deema kanaan qabajiitii dhiyeessii godhi viidiyoo babbareechii gabaabsu nu garsiisa. Wallahi wanti qabdi gaddi istigizee hunda online irratti nyaata akka barbaadde sanuu akkaataa isheen itti anuun beeku akkasii. Eenyu? Goobas. Mana galuu jira ijoollee. Maashaallah Oromoodha. Takkasiin fedhiin jaartii Oromoodha keeka waan mi'aa xaafaatii kana jettaa wanta ni jiraame akka. Amma maashaallah ijoolleen teenya warri as dhufe amma baran warri amma duraan akkasitti dhufe of course gizee dhufan hin beekan turan. Asitti namni numa baraa baru jiran ammoo baranii yoo qophaa'anii dhufanidha laal ammasii galee. Isin nyaatum ta'e dhiqqa fardeeffattu kun nuti mana nyaataa dala guyyaa nu yaa bareedaa keenya waan mana keessa godhatanii. Bultitti achi yaatan ilmaan keessanii dhufa abbaa mana keessaniitii dhufa keessummaa isinii dhufa isin shamarran mana keessa isinii waa hedduu sattara namarraa. Sii galee. Jaarsi atii mana keessa jiru keessummaan gizeetti dhufte akka alatti si biraa gadi hin baane waan nyaannee dhufa jee qaanyiidha. Maal inni nu yoo viisaatiin hin tolle qabateen dhufuun haala qaccumarra dhaabbattee. Qabateen dhufu yoo barte hoo kabajaateeti ati siif kabajaa bara abbaan mana keetii nyaata keetii gammadee si nyaachuun keessummaan gammadee si nyaachuun siif kabaja. Kana yoo barte hoo waan ministeera nyaataa kana tokko siimu. No waan namni baru kana ni bara namni yoo barte maal qaba. Biyya keenyatti guyyaan magaalaa teenyaa guyyaa kamisaati dha. Guyyaa kamisaa gaafa magaalaa galee galgala sanya waa dalaguu nan fedha maaliif beektaa wanni hundi bitamtee dhufu waan ta'eef. Biyya tana narraa keessa kuni gaafii hin qabu. Laal biyya tanatti sanafummaa yoo taate malee. No biyya tanatti biyya faranjii dhugaa isinii hima. Wallaahi unkaan gaa biyya faranjii dhiisaatiin masrittuu amma ni beektan. Kuduraan wanni mana keessatti namni nyaataaf dhiyeeffatu qaalii miti asitti. Waan namni harkachuu danda'u akka feete gabbaatee suppermaarkeetni hula dura jira. Waan ati feete harkatta shooppii ati feete irraa. Amma karamin siifee waamannee irra utaaltara jecha kan haasawaa. Ni barsiifnaa shamarran keenya barachuu qabdan. Ni barannaa homaa rakkoon qabaachuu. Sanii miti caaltu. Taasifuu deemtuu rakkina nyaataa qabamoo maali rakkoon keessa? Gaafii bareeda obboleettiin tiyya urjiin gaafii bareedduu na gaafatte. Shamarran keenya hedduun ijoolleen dhiiraa amma diyaaspooraan fuudhuu jiran gizee dhufan afaan hin beekan mooyaan qaban nyaata godhuu hin beekan. So tanaafuu anis nama fuudha bultii karaarra jiru waan ta'eef jecha asumaanuu akka shamarran mootiveet gootan akka baratan viidiyoolee adda addaa bakka irraa harkatan akka gadhiiftaniif. Galee ani haadha manaatii nyaataanis waa hundaanis irraa gammadaa ta'uu danda'uudhaan qaba sii galee malee shamarran biraatis guutuu fuudhuun maan danda'a biraatis ammoo waan kiyyee jee waan kiyyetti amanu sii galee. Kanaafuu yes bara واحد تكبر واحد أنا في براءة وبسن يرتدي وطني يرتدي نحمتهم دخنا ينحمتهم يرتدي خدخلت ينحمتهم تبادوا يلا فرنجي فرنجي urji nadagi fodu sidagi fadi akik kita kata kani sini mu banu Ibu dalam sini mal sih tidak sini manu biar kami wal biar koya itu romoni sanifu. Dirti tanya tanah nafkah tanah bete fi nafkah tesi dah asandem tu fure makina dana si of. Regale? Tanah sini berkibar rakon sani bertanah. Mal besan tanah. Mana negara kaisa kabishan dudet tunggur. Hak orang mata tindemnet sigale. Kan hurreni fi darani fi mali fi kana jala batani mali wani bira. Hadiah sini kita, isin kabaja. Nyatani ni udan ufatani ni beredan isin Cina aja lawan isin berbaca sini gor. Mal kanaj, wani bira. Enggak menyaga randem nih. No, wan berarti jerara fi urjini. Kenapa ni belo itu? Animo, wallahi kunci sih nara da berat hau jeronda. Wana jauh Banyak. Kami jangan pun siapa deh. Wani na rufef. Dargaggeessa keenya hedduu warra irraa hiraaruu jira si galee alaa nyaatee beekaa bar bakka akkana har'a quufaan qabaa jee nyaata sii jala ta'u
dokkeen garaa isa cinkite misirri garaa isa Okay, dokkee cincin astaghfirullah alazim amma wallahi dala oromo wana tin ko kana taana kana injuru bar zabanni khudee bar urji zamanni amma hammaate gaafa isin biyyaa deemtan san generation ni keessan san generation addee ture amma gaafa dhume ummaate dawwaliti dubri biyya teenya akkam jiraajin ummaaleen teenya dubri keenya cidhaan baasee qabu dandeenyaa sin jaanama Nimbe sananillee naaza kushiinaa olin seenan amma gajjaanii mudhii qaqqabanii waa lafaa olin fuudhan shamarran keenya bar dur kophaa isaanii uffata mana keessaa kassa magaarrajaa hunda obboleettiin tiyya takka mana kana akkana garagalchuu feetii kophaa zaban awjii mitiin kuni guddisaadhaan habibi amma shamarran keenya mudhii gadiin qabanii urjii shamarran keenya qaraatii eenyu qaree achi gahee miisiin jaan qaraatii akka barbaadanii qaraan kutaa 8 ol dabarraan namni sinastiraataan qara'u jiru afaan hin baran mooyaan baran waan arkaan beekan afaan ingiliffaan beekan maal maal nuugooti madaamaan asiyaate dhaggeeffadhu gaafa keenyaa san jechu ani izaa alraa sodaan ummaa jechuudha dhura amma gidee xiqqoo sitti keessan daasu nu lolu eegalte an cufe sikkisan ammallee akkasumaan warri ammaa ammoo warri dur bar namni faamiliin ni tumaa bar ijoollee dur amma namni akkanatti kun jiru siin jaan biyya keessa hijiba wallahi hijibaan xiqqolollaan ijoolleen kaate barakiina fiide xiqqolollaan waan ni taate ijoolleen nurjiidhi amma akka durii miti ijoolleen biyyaati hay maaliif fiide barakiina fiide ijoollee yoo warri loleen amma abeeser tasa maal jette eser animo harka dheeraa jarajjimuu taagaalesh bakkee durraa information hatta waan isaan gisee arangoodhaan hunda beeytaa argurba information qabna akka ajaa'ibaatti caaltu dhugatti agartee akka dur nuti haadha abbaa keenya sodaannee kabajnu ijoolleen ammaa biyya keessa akkasitti haadha abbaa isaanii sodaatanii kabajan amma dhugaadha sumbarni jira wallahi billahi jaalfadilo dubri dhiirarra duraa fakkeenyaaf amma durbar dardaraa waan barcaa jaanii qoda kannanii fi bar takka ummaati dura fiigeen beekon fi khiyya oduman akka dura dhaabbadhu cafa qarmee galaan na dhagee dur dhalaa agarteemi gizuma agarteemi qoraan faa bittu yookaan magaalaa dheedhee waa bittu aannan faa bittu waan takka qoocee dhoyti malee akkana wacii jaanii namni akkanatti hannuuf hin jiru amma bar akkuma ilma dardaraa waan barcaa jaaniiti waan wacii waan fishaa jaanii faamiliin kannaaf bar intalti dubraa akkasitti irraa furatti warrarra hay wanni kiyyamee ettee sinasiraataan gaafatte bishaan waraabduuf nyaatan gootuuf haadhaatu haadha kan dhukkubduu haati biraa seentee gootetti haa amma maaliif warra sana hojii walqixxa maal dardaraa hojii walqixxaatiif si dhagahamu jira walqixxaattii miti innaawaa zamanni akka itti badeedha malee walqixxaachuu miti sii gale duraan haadhumaatu yookaan abbaan dhalaa waan jaalatuuf jecha gizee takka gizee isiin guyyaa akka jimmataa fa'aa nyaata bareedaa gizee isiin goote akka qajeelte bakka abbaan waa kannee fi biraa deema fa'aa sii gale ifii waanuma takka gaasii gale qoocee dha'uu sana tokkoffaadha. Alaa kulli haal. Jaalfadiloo ni raftamoo viidiyoo kana. Nana eenyu kana beeku jechuun laalu. Deemiidha ammoo. Deeme. Hai gorsa kee furanne akka tokkotti kuma tokko furadleen. Nuumi kiru ilaallatu bar. Nuun hin jenne. Insulting us all. Alam bosonni hin jiru amma gaban amma. Ammatti ammaati hoo shamarran qaama yoo mooyaa qabu waan adda addaa gurguru. Jaalfadiluma takkaa dhalaa komachuu malee waa irraa himu godhee. Sisa kata kami wang kayaknya sih ini. Wallahi khair mantu foto pergi jauh mama isi mama isi. Berkhairi tak keselak apa tadi khairi teh sedubana. Shira isini dunia nulake lola nakar waun baru ini kita. Duba mau dubin tuh fuda sama kabine ilmi nama dogongora male tolchan kabu jo jirta berdalan. No. Boleh yang kiyani. Inta dalar deh. Dalawal ini dalar deh. Nawas one topic akkana hadaaf lingaki hadaaf jecha godhadha jeetiin torfachuu dadhabee akkana narakki mooyaan kuno gadi baaru tokko kana kuno mikiyaa jabaraan waan kana gartee alumatti hin baasa jee gurrari jedhamaati dhiqqaadhatee achi qabu no easy dha maal kun wallahi jannat oromoo
I don't have a problem with anyone. Beautiful ladies. Shamarran keenya laal wanni akkanatti isinii anaannannuuf adareen neef kaajaalatti waan rabsiise. Of course, adi Oromoo malee hin fuudhu. Wai Somaaliin irra maal harkattee akka nama ergite? Qabin jalaa uummata kana baala keedha. Afaanii waajaan daraniin ja'an ijoollee Somaalii hedduun na jala jira sheemsi. Gaariin jalumaa qabu ta'u. Yaa akkasi bakka walittiin isin dhiisaa yeroo gaarii qabaadha bakka shamarran keenya nasihaa waanuma gaanatti dhagahamee waan fuula duraaf itti qophaa'aa jee yaaduma. So warri inshaallah keessattuu biyya alaa deemuu karoora qabdan yookaan hoo qaadimaa already qabdan biyya alaa irra biyya namaa keessatti wanni akkaan maallaqa qaba mooyaalee harkaa tokko ijoolleen dhiiraatis rifeensa jiru makaanika makiinaa fa'aa tolchuu silkii tolchuu waan akkanaa baradhaa kottaa bakka jirtan. Adaadaa roobee bareedduu. Akkanuma cal jettanii dhufnaa yoo akkanuma cal jettanii dhuftan asitti hospitaala faana dhuftan biiroo gurguddoo faana gaafaan adda inni garuu mooyaa qabu mooyaan san maallaqa akka namni tiraakoo of harkatu maallaqa akka namni oofisa keessa dalagu harkatu namni mooyaa qabu ni harkataas. Wallah makaanika yoo taatanii dhuftan makiinaa takka maallaqa nagayaatiin tolchitan asitti. Waan xiqqoo takka maallaqa nagayaatiin elektirooniksii waan akka reediyoo badde tolchuu, TV badde tolchuu, silkii badde tolchuu barattanii yoo dhuftan ijoollee dhiiraatiin baana. Wallahi warri biyya alaa karoora qabdan warri masriis jirtan bakka hedduu jirtan teeknika mooyaa harkaa wassaanyiidha. Baradha shamarran keenyalleen. Nama lachuutiifuu kuni shamarran keenya hedduun isin jaalanna isin malee maal qabna yoo isin qomanne eenyu qoman yoo isin aarsine eenyu aarsine. Isinis nu aarsaa miti isin aarsina nu gammachiisaa isin gammachiisnaa win yeroo gaarii qabaadhaa hundi keessanuu addee urjii addee caaltu dhiifa manarraa taagaa okay jechoota tokko kan inni fayyadamee naannoo waan inni jabeessu. Uumaa rakkoon qabu Rasi dabareen nuti waan hunda dandeessu dhalaan Oromoo waan ta'eef. Hunda dandeessu leeti yaabala sin dubbatti. Hunda dandeessuuwwan shamarran keenya baada wayi wallaahi hedduu isin jaalanna tana beekaa. Dhiirtii Oromoo afaanumaan xarraq jennee harakaata goona malee. Wanni kanaan jirtu jaalmadiloo hin jirtu haasaanii quufanii. Laala caafu. Isin tolchine baga isin tolchine sai. Baga natti deemama. Waranya. Ilkaan wajjin nyaata gaafa walitti kaata.